بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله تعالى دعوة تخينيا برنامج قيا راخيستي فضائل يوخين خبجات المية باتين شوالا قبدور الله. ربي سبحانه وتعالى قبروتان ساتيف باتي قدو باتي جلالا خن أكثر هد مني وما سايب الدراتين بلسومو باتي برخاك أبدو تنجيا تنشيط أني خيستي هدمو باتي يونيفرسيتي مسلم توتا خن أتش خيستي برنوتا أدى صبري في إيمان برتن باتي رمضانا قديف موسم باتي رمضانا إيجا في تتنين بودا باتي شوال وان إساني في سناتاتو قديف واني باتي شوال خيس سناتاتو أولا تكفان صمنا ربي سبحانه وتعالى قبروتان ساتي في يرو دلقاتك في تتني قرى دلقا براسينا قمتشو قدو قديف أماس قمتشو سنس قمتشو عيداتي إيقا قمتشو عيدا أسدبر سني صمنا قديف جهن شوالا خنا خيسا أكا باتين إساني في قوتمت يوخا ثواب صمنا أكا نما أمت صمنت إساني في العالم ربي سبحانه وتعالى إساني في حزاب. روى مسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكان صيام الدهر. نبي ربي صلى الله عليه وسلم نمني باتي صدم رمضان صومني أكسم أمس جوان شوالا اتئداتي جهن باتي شوالا اتئداتي أكنما أمتا قوتو صمنيتي. علماء مالجان أهل العلمين باتي رمضانات باتي قدام بكسر رابوتي جوان شوالا أمو باتي لما بكسر رابوتي والحسنة ب10 أمثالها. حسنان تكتين قدانين سيف باي فما جتشو نمني قياتك رمضانا صمني أكا nama guyyaa 10 soommanee yoo tahe 30 baatii ramadaanaa maal taha guyyaa 300 taha. Guyyaa 300 jechuun baatii 10 ammaas jahan shawaalaa gwaatti idaanu takkittiin akka 10 waggaa baay'ifamtu tanaas amanni guyyaa 360 tahuun amata taha. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa tanaani amata 360 guutuu akka nama soommaneetti siif lakkaawwa jechuudha. Hikmaan dhufteef baatiin shawaalaa hedduu culamaa'in himan. Sun keessaa rakkina yookaahuu hirdhina baatii ramadaanaa tana keessa soommana kan kee khasirraa dhufe kana wanni siif qabaa jawan shawaalaa kan. Sunnaa jechuun yoo waan sun dalayde thawaabatti arkattee rakkoo yookaahuu hasanaata waan ati dalaydu khayrii ati dalaydu waan sirraa hirdhatu sunnaa tanaan sii guutan jechuu. Tanaaf jawan shawaalaa kana yoo soommanne akka nama amata guutuu soommanii nu ta'a. Hawaasa keenya keessatti jawan shawaalaa kana maaliif beekan soommana nama gurguddaa yookaan soommana nama manguddootti lakkaawan. Laa soommana nama manguddoo ta'uu hin qabu. Ajrii manguddoo qofa harkata. Thawaaba manguddoo qofa harkata. Jannata manguddoo qofa harkata. Sunnaa rasuulaa manguddoo qofa dalaga tahamuu hin qabu. Sunnaan tun ta shabaabaati, ta daa'imaati, ta dhalaati, ta dhiiraati, ta shamarraniiti, ta nama hundaati jechuudha. Thawaaba kana namni hundi qoodarraa fudhachuun waan isaaf barbaachisaati. Akkasuma ammaas waan khayrii sunnaa rasuulaati. Nabiyyi Rabbi sallallahu alaihi wasallam رب سبحانه وتعالى موديل غاري فكين غاري رسول سانو فقل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هدنو في فكين غاري النبي خيسانت إسنفته إرقما ربي محمد صلى الله عليه وسلم وان إني دلقون سنة راهي تكججو فايدة لي باتين شوالا نفكن تخيسا تن عبادات انتي تصومنا والاتفافولا. ربي سبحانه وتعالى دلقا خيري تندلقمت هندا تولففتو جالت ولففو هقا جنو تولجل ديم تججو. نبي ربي صلى الله عليه وسلم دلقا والجل ففتو لدلق
عائشة رضي الله تعالى عنها نقافة دلقا الرسول أكمي جنان رسول ربي صلى الله عليه وسلم وان دائم الرد ترججو وان زلالم وان يو أرد دلقي برودي سومت وان تكايو دلقي وان سن الرد ترات هججو ركون يوخا حواسني خين يقودان قبو مركانا يرو تكوان تك حجتني إيقاسيبو دوان دلقان سن هدابا ججو تهمون قبو dhiirti waan hojjettu dhugumatti karaa dhugaatiin hojjetti jechuudha. Kanaaf waan dalagamaa irratti fufuudha irratti nu kan baatii shawaalaa soommanuu. Qabxiin biraa ammaa qabxiin xumuraa tan shawaalaa soommanuudha faayidaansi dalagaan ati ramadaana keessa dalaydu sirraa qeebalamuudha. Culamaa'in maal jaan? Min calaamaati qubuuli alcamal dalagaa tanteeta khayrii dalaguu mallattooleen sirraa qeebalamuudha alxasana bacda alxasana jala geessuu gaarii yookiin toltuu ati dalayde toltuu biraa jala geessuun mallattoo dalagaan tee sirraa qeebalamuutii jedhan. Baatii guddoo baatii ramadaanaa tantee hoggaa soomantee dirqama rabbi sirra kaayefirraa buuste tasunnaa tana jala aansuun tafattii sun sirraa qeebalamuudha si garsiistii jedhan jechuudha. Tanaaf xiqqaa keenya guddaa keenya baatii shawaalaa tana soommanuu qaba. Akkaataan itti soommanamu immoo odoo baatii shawaalaa tun hin dhumne soommanta. Feetu arra soommantee furtee iftaan soommanuu dandeessa. Ati 30 shawaalaa kun odoo hin dhumne soommanni kan kee 6 achi kaayamuu qaba. Hamma dandeessutti jechuudha. Yoo feetis wal jala dhaabtee soommanuu dandeessa. Ammoo irraa caalaa yoo wal jala dhaabanii soommanan irra bareeddu. Boodas namoonni hedduun soommanan wal jala dhaabanii waan soommananiif booda ati hawaasa keessaa yookaan namoota keessaa kophaa guddaa soommantu shayxaaniinis yeroo sun waan gallakkifamu wayii si dhageessisa. Baatii 30 soommanaa soommantee maaliif darartaa jee waswaasa biraa sin naqa jechuudha. Tanaaf yeroo hawaasni soommanu waliin soommanuun gaariidha jennee yaadna jechuudha. Hordoftootaa fi daawwattoota keenya fadiilaan baatii shawwaalaa baatii ramadaanaa duubaan qabdu kana fakkaata. Insha Allahu ta'ala hamma qophii biraatti walitti deebinu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.